makkooni madda fincila Oromoo kan turee fi lolaan mootummaa Habashaa dura dhaabbatee falmaa kan turedha. Haacaaluun immoo karaa aartii sirboota isaatiin jijjiirraa sirna siyaasaa fi seera sirrii ittiin falmee ture. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa ashamaa baga gara chaanaalii Sagalee Kitaabaatti dhuftan jecha qophiin har'a isiniif qabannee dhiyaanne seenaa goototaa wajjin wal qabata. Seenaan gootota keenya har'aa gootota fincila Oromoo keessatti gurguddoo ta'an lamadha. Isaanis Makkoobiilii fi Haacaaluu Hundeessaadha. Marri nageenya seeraa fi haqa isaan wal fakkeessu kan ilaallu ta'a. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaa ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne. Yaada keessanis koomentii jalatti nuuf barreessaa. Garuu erga viidiyoo xumurtanii booda amma gara sagantaa keenyaatti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya, Makkoobiilii fi Haacaaluu Hundeessaa seenaa Oromoo keessatti gootota guguddoo jedhaman keessaa tokko waraanaatiin, inni kaan ammoo sirbaatiin lolan fincila gaggeessan. Makkoobiilii fi Haacaaluu Hundeessaa barri isaan irra jiraatan adda haa bahuyyuu malee garuu haqni walabummaan isaan Oromoodhaaf falman ruuhiin isaanii kan waliin qabdu ta'uu ishee nutti agarsiisa. Marri akkamitti nageenya seeraa fi fuulduree uummata isaanii ilaalan. Mee cullunfoo seenne seenaa kana sirriitti haa qoran haa ilaallu. Turtii gaarii. Marri kabajamtoota daawwattoota keenya, historical background isaanii irraa xiqqoo ishee fuunee ilaalla. Makkoobiiliin hayyuu waraanaa ija jabeessa jaarraa 19ffaa keessa turedha. Marri uummata Oromoo humnoota alaa jala galuu irraa baraaruudhaa fi lolaa kan turedha. Kanneen keessa especially mootummaa Habashaa jala akka hin galleef eegaa fi qolachaa kan turedha. Waraanni isaa lafa qofaaf hin turre garuu mirga kabajaa fi bulchiinsa uummata Oromoo fiixaan baasuuf ture. Mee gara jaarraa 21ffaa kan nuti keessa jirrutti haa deebinu. Yoo as deebinu weellisaa Haacaaluu Hundeessaa argan sagalee haqa uummata Oromoodhaa fi biyyaa fi addunyaa guutuu keessatti deddeebi'ee akka dhagahamu godheedha. Garuu seenaa fi harka tokkummaa caalaa meeshaan isaa jabduu sun muuziqaa isaa turte. Muuziqaan sun onnee fi lubbuu uummataa keessatti dhagahamuudhaan abdii fi tokkummaa isaanii jabeessuudhaaf ibidda kan uume ture. Sirboota isaatiin cunqursaa siyaasaa fi mirga walqixxummaa Oromoo gadi baasuudhaan falmaa kan ture Haacaaluu Hundeessaadha. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya, Makkoobiilii fi Haacaaluu Hundeessaan ilaalcha isaan nageenya irratti qaban halaal. Nageenyi sirrii Makkoobiiliin amanu yoo Oromoon walabummaan jiraate qofaadha kan jedhu ture. Walabummaa dhabanii nagaan jiraachuun akka hin danda'amne yaadaas kan turedha. Marri walumaa galatti nageenyi Makkoobiiliidhaaf bulchiinsa Oromoon ittiin jiraatuu fi sirna gadaa ittiin bulaa ture sanatti deebi'uu akka ta'e ni amana. Uummata isaas garasitti deebisuu nama fedhu ture. Haacaaluun immoo nageenyi dhugaa haqa malee tasumaa dhufuu akka hin dandeenyetti nama amanu ture. Ergaan isaa
ifaa fi qulqulluu turte. Nagaan hacuuccaa jiruu keessatti hin argamtu. Akkuma baroota darban Oromoo keessa turetti mirgi isaa sarbamaa saboota kaan wajjin walqixxummaan isaa dhorkamaa jiraachuu akka hin dandeenyee fi hanga walqixxummaan isaa eegsifamutti qabsoon akka itti fufuu sagalee isaatiin dabarfate. Jirra hunda baachaa jecha. Haacaaluudhaa fi nageenyi bu'uura jaalalaa walqixxummaa fi haqaan ijaarramte turte. Mee gootonni keenya seera ilaalchisee amantaan isaan qaban akkam akka ta'e ilaal. Makkoon seera Oromoo kan sirna gadaatiin gaggeeffamu cimsuudhaaf falmii godhaa kan ture. Sirni gadaa sirna dimokiraasii walqixxummaa fi haqa irratti hundaa'edha. Seerri Makkoobiilii seera alaa Oromoon hin fudhatuu fi sirna Oromoo irratti hundaa'e qofaan akka buluu qaban kan akeeku ture. Haacaaluun seerota biyya haaromsan barbaachisaa kan ta'an ni qaba ture. Sirboota isaa keessaan mirgi namummaa akka kabajamuuf sirna mootummaa keessatti gahee seera jijjiiruu bahaa kan ture. Plays a crucial role advocating for laws that protected human rights and ended political repression. Seerota hacuuccaa fi mirga Oromoo dhiphisan dura dhaabbatee hireen hundi walqixxummaadhaan akka ilaalamu waamicha godhaa kan turedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara xumura qophii keenyaatti dhihaachaa jirra. Fincilli isaan gaggeessan akkam ture? Gootonni keenya lamaan isaanii yeroo garagara keessa haa jiraatan iyyuu malee fincila humnoota mootummaa fi hacuuccaa irratti gaggeessaniin wal fakkaatu. Makkooni madda fincila Oromoo kan turee fi lolaan mootummaa Habashaa dura dhaabbatee falmaa kan turedha. Haacaaluun immoo karaa aartii sirboota isaatiin jijjiirraa sirna siyaasaa fi seera sirrii ittiin falmee ture. Hayyoonni lamaan kun yeroo adda addaa keessa kan turanidha. Garuu kaayyoon isaanii tokko ture. Walabummaa fi haqni Oromoo akka kabajamuuf falman. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa gootota kanneen yeroo yaadannu nageenyii fi seerri walqixxummaa malee sirrii akka hin taane ni hubanna. Yoo viidiyoo keenya seenaa Makkoobiilii fi Haacaaluu Hundeessaa ilaalcha isaan seera haqaa fi nageenya irratti qaban wal bira qabnee isiniif dhiyeessine yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Yaadaa fi komii qabdan immoo comment jalatti nuuf barreessaa. Marii gootota keenya irratti qabnu isinis itti fufaa. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Kun sagalee kitaabaati. Seenaa kana bareechee kan isiniif qopheesse ana Fu'aad Awwalii. Horaa bulaa isiniin jenna.